lafa xiqqaarraa oomisha guddaa qulqullina qabu argachuuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru giddugalli qorannoo biyyee Naqqamtee beeksise. Giddugalli qorannoo biyyee Naqqamtee godina Wallagga Bahaa Aanaa Waayyuu Tuqaa ganda Giddaa Abaaloo keessatti waggoota 3f yaalii fooyya'insa biyyee dhangaggaa'ummaa fi mirkaneessa meeshaalee itti fufiinsaan xaa'oo oomishuu danda'amu boqqolloo irratti gaggeessaa ture qaamolee hawaasaa garaagaraa daawwachiiseera. Giddugalli qorannoo biyyee Naqqamtee hojiilee qorannoo hojjechaa jiru maddiitti oomishaa fi oomishtummaa dabaluu kan danda'amu biyyee irratti waan ta'eef teekinooloojiiwwan biyyee fooyyessuu danda'an baasuu fi dhangaggaa'ummaa biyyee fooyyessuuf bu'aalee qorannoo qonna hundaa fayyadamuudhaan oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bulaa dachaadhaan dabaluuf xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru hojii gaggeessaan giddugalichaa obbo Caalsisaa Taakkala himaniiru. Giddugaleessa qorannoo biyyee Naqqamtee giddugaleessa hojii qorannoo keessaa dhimma biyyee irratti xiyyeeffatee hojjetu akka ta'e beekamaadha. Yeroo irraa kanas oomishaa fi oomishtummaan dabaluu kan danda'u yoo biyyeen fayyaalessa ta'ee fi akkaataan itti fayyadama xaa'oo fi sanyiiwwanii kan inni murtaa'uu danda'u haala biyyee naannoo sanaan akka ta'e ifa gala. Kanaafuu guyyaa irraa kana teekinooloojii akka biyyaatti qabamee jiru All Ethiopian Coordinated Fertilizer Research kan jedhu decision support tooliitiin fayyadamne haalli hammentaan xaa'oo nuti fayyadamuu qabnu fi gosti xaa'oo nuti fayyadamuu qabnu maal kan jedhu fi oomishaa fi oomishtummaan isaa maal fakkaata kan jedhu sadarkaa madaalchisuu ogeessotaaf qonnaan bulaan akka inni filatu taasisuurra sadarkaa geenyeerru jirra. Kana jechuun sadarkaa pre-extension demonstration irra kan jirru ta'uu isaati jechuudha. Waggoota 3 darbaniif teekinooloojii kana waraabaa kan turre ragaa guutuu irraa funaanaa kan turre waggoota 3 darbaniif kamtu irra gaariidha kan jedhu hammentaa xaa'oo murteessuudhaaf kan nuti hojjetaa turre jechuudha. Akka qorannootti xaa'oon gosti naayitiroojiinii fi yuuriyaa irra caalaa filatamaadha kan jedhu irraa kan ka'e naayitiroojiinii fi yuuriyaa rekkamendi goonee qonnaan bulaan kuni kan bilendidii kan dura ture irraati hammam jijjiirama agarsiisaa kan jedhu kan ilaallu. Kalammataa dhangaggaa'ummaa biyyee irratti teekinooloojiiwwan jiran keessaa hammentaa xaa'oo hir'isuutiin oomishaa fi oomishtummaa dabaluu danda'e kan jedhu haalatti fayyadama nooraa fi vermii kompoostii irratti parsantaa isaanii jijjiiruutiin teekinooloojii hojjetaa turre kan madaalchisuuf deema. Ministeera qonnaatti piroojeektii All Ethiopian Coordinating Fertilizer Research jedhamuun maasii qonnaan bulaa irratti yaalii fooyya'insa biyyee dhangaggaa'ummaa fi mirkaneessa meeshaalee xaa'oo itti fayyadamuun oomisha boqqolloo maasii qonnaan bulaa irratti waggaa 3f yaalii gaggeessaa tureen bu'aan gaarii akka argame giddugala qorannoo biyyee Naqqamteetti qorataa saayinsii biyyoo fi qindeessaan adeemsa qabeenya uumamaa obbo Tamasgan Cimdeessaa himaniiru. Biqiltoota yookaan immoo midhaanota asiidummaa yookaan dhangaggaa'ummaa biyyoo dandamatan facaasuun oomishaa fi oomishtummaa dhangaggaa'ummaa biyyoo kana dabaluu waan ta'eef ministeerri qonnaa isuma kana validation yookaan demonstration isaadhaaf gara keenyatti fide isa kana bal'isnee hojjetaa jirra. Hojiin keenya inni lammaffaa piroojeektii All Ethiopian Coordinated Fertilizer Research Project jedhuun argannoo All Ethiopian inni argate waggoota 3 nutrientonni 17 jiran kun ammaaf hin barbaachisu hin barbaachisan kan jedhe baay'ee hojjetaa ture. Isa kana waggaa 3ffasaar hammamtu barbaachisa biyyoodhaaf biqiltoota garaagaraadhaaf midhaanota garaagaraadhaaf hammamtu barbaachisa jedhee waggaa 3 kana keessatti rikoomandii godheera jechuudha. Kanaaf meeshaa hammaa fi gosa xaa'oo estimate nu godhu DST kan jennuu fi kan lafarratti hojjennee hammaa fi gosa isaa adda baafne akkasumas immoo qotee naannoo sanatti qotee bultoonni meeqa fayyadamu akkam fayyadamu kan jedhu sana walitti fidannee valideet gochaa jirra jechuudha. Qotee bultootaan ogeessotaan piloot isa kam tiriitimentii isa kamtu oomishaaf oomishtummaa biyyoo kana dabalaa jira kan jedhu walii gala hojjetu. Qonnaan bultootaan Waayyuu Tuqaa ganda Giddaa Abaaloo maasii qaban irratti yaalii gaggeessaa turan bu'aalee qorannoo qonnaa fi xaa'oo uumamaa fayyadamuudhaan lafa xiqqaa qaban irratti oomisha guddisuu akkaataa danda'amu waan barataniif yaalii lafa xiqqaa irratti gaggeessaa turan bal'isanii hojjechuudhaaf kan isaan gargaare ta'uu himaniiru. Yaalii boqqolloo kanaa kanan jammare yaani bara 2004 jammare 2004 jammare 5 6 waggaa 3 irratti hojjedheera.
Hamma sana keessatti garuu barana haalli yeroo sanaatiif hamma boqqolloo yeroo sanaaf hammas immoo tokko miti. Maaliif inni sun silsa aandiidha. Hojjedheera. Limmuun isa irratti hojjedheera. Egaa hamma kana keessatti bu'aa guddaa agarsiisa kanan jedhee ilaalu boqqolloo isa kanadha. Maaliif boqqolloon isaa baay'ee bareedaa waan ta'eef hojiinis immoo wantoonni nu ittiin hojjennes immoo achii kan dhufe xaa'oo uumamaa dhufe ittiin hojjenneerra. Xaa'oo uumamaatiin hojjennee inni kun immoo biyyee laqamtee irraa kan dhufe jira. Nooraa isaan hojjetame xaa'oo dabalatee isa kanaan hojjenneerra. Kun garuu boqqolloo keessaa kun tokkoffaadha. Lammaffaan immoo moggaa duubaa jira boqqolloon. Innis tokkoffaan isa kana. Inni kun xaa'oo uumamaa qaba. Dabalee immoo xaa'oo suma zamanaawii ammas qaba. Yuuriyaaf daappii qabachuudha. Egaa hancaalaatti inni kun matoo tokkoon hojjetame matoo tokko. Qorannoo biyyee warra naqamtee wajjin walii wajjin yeroo dheeraadha kan nuyi turre. Haa ta'u iyyuu malee immoo pilootii isa sadaffaa kanarratti walii wajjin hojjennee gaafa ilaallu boqqolloon isaa baay'ee gaariidha. Boqqollichi gaariidha. Kanaaf immoo gara fuuldurattiitu bal'isamee hojjetamee baay'ee bu'aa guddaa qabaa jedhee yaada. Pilootii isa jalqabaa irratti kompostii fi xaa'oo daappiidha kan fayyadame. Isa lammaffaa irratti immoo daappii fi yuuriyaadha. Isa sadaffaatti immoo kompostiidhaa fi xaa'oo uumamaa isaa wanni sana saraamuu qabu sana isaa fi yuuriyaaf daappiidhaan fayyadamne isa pilootii tokkoffaa caala jechuudha. Kanaaf isa turre bu'aa qaba. Gara sanatti yoo adeeme sanaan hin bal'atee bu'aa gaashaa argama jedhee yaada. Bulchaan aanaa Waayyuu Tuqaa obbo Fiqaaduu Gammadaa gama isaaniitiin giddugalli qorannoo biyyee Naqqamtee rakkoowwan qonnaan bulaa hiikuu fi qorannoo fi qo'annoo gaggeessuun fayyadamummaa oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bulaa aanichaa dabaluu keessatti hojiiwwan teekinooloojii qonnaa madaqsuu fi babal'isuu hojjechaa turen fayyadamummaa hawaasaa aanichaa mirkaneessaa akka jiru kaasaniiru. Giddugaleessi qorannoo biyyee Naqqamtee hojiin hojjetaa jiru keessattuu bu'aa baroota baraan irraa argaa jirru jallisii qamadii irratti qonnaan bulaan fayyadamaa ta'eeraa jiruuf jireenya isaa jijjiireeraa. Amma immoo sanarra darbee namni waan hojjetuuf waan oomishurraa jijjiirama akka argachuu danda'uu fi xaa'oo gosa kam yoo fayyadame immoo irra jireessa fooyyee qabaa waan jedhuuni akkuma yeroodhaa gara yerootti xiinxalli geggeeffamaa jiru. Ammas bara kanas xiinxalli geggeeffameera. Sanarraa kaanee waan amma xiinxalame kana walitti dhufnee ilaallee adda baafnee qonnaan bulaan itti qophaa'ee yeroo ittaanutti oomishaaf oomishtummaa isaa guddisee badhaadhina maatii badhaadhina hawwinu maasii qonnaan bulaarraa kaasee amma qe'ee qonnaan bulaatti asiin ga'uudhaa fi deeggarsa isaan godhanii fi maqaa bulchiinsa aanaa Waayyuu Tuqaatiin galata koo galchaa fi rakkoowwan qonna godina Wallagga Bahaa qunnamaa turan qorannoo fi qo'annoo fayyadamuudhaan hawaasa giddugaleessa godhachuun hojiitti hiikuun oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bulaa godinichaa akka dabaluuf aanaalee godinichaa keessatti hojiiwwan teekinooloojii qonnaa madaqsuu fi babal'isuu hojjetamaa jiruun xannoowwan iddoo muraasa jiru iddoo hundumaatti babal'isuudhaaf kan hojjetamu ta'uu itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Wallagga Bahaa Bu'asfaaw Hambisaa himaniiru. Egaa hojiin addatti hojjetamu kun hojii salphaa miti. Aanaan Waayyuu Tuqaa yookiin immoo gandi giddaa baaloo akkasumas immoo zooniin kun naannoon kun Wallagga Bahaa bakka buutu. Iddoon kun qorannoon kun iddoo biratti hin taane. Kanaatiif of eeggannoo guddaa barbaada. Ogeessonni giddugaleessa qorannoo biyyee aarsaa guddaa kaffalanii bokkaadhaan tun jedhiin dhoqqeedhaan tun jedhiin sodaa tokko malee jechuudha rakkoo nageenyaatiin waan garaagaraatiif haa ta'u harka laatiin hanga ammaatti hojiiwwan boonsaa hojjetaa jiru. Kanaatiif bu'aan kana jechuudha kan irraa eegu uummata ganda giddaa baaloo duwwaa miti. Uummata aanaa Waayyuu Tuqaa duwwaa miti. Uummata godina Wallagga Bahaa miti. Akka walii galaatti Oromiyaa lixaa akkasumas immoo Oromiyaa hundatu eegama waan ta'eef kanaaf hanga ammaatti hojii isin raawwattan gaariidha. Hojii kana booddee raawwatamu hundumaatti karaa of eeggannoo qabuun sirriitti jechuudha gummaatti hundoofnee hojii kana hojjechuu qabna waan ta'eef carraa kanaan jechuudha yeroo hojiin kun hojjetamu akkuma kallattii ogeessonni jedhaniin sanaan ariitiitu hin ta'in jechuudha maalirraa buutu hin ta'in of eeggannoodhaan hojjedhaa jechuun barbaada jechuudha. Kanaatiif hojiin kun hojii milkaa'inaa akka ta'uuf carraa kanaan jechuudha ergaa koo dabarsuun barbaada. Giddugalli qorannoo biyyee Naqamtee bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaa erga hundaa'e kaasee godinaalee Wallagga Bahaa, Horroo Gudurruu, Wallaggaa, Qeellama Wallaggaa fi Wallagga Lixaa keessatti hojjechaa jira.